Oromiyaan akka ijaaramu akka cimu kana keessatti fedhii uummata Oromoo fedhii sabaaf sablammoota uummattoota Itoophiyaa akka milkeessu qabatamaatti akka dhugumu taasifamee jira jechuudha. Sirni cimaan akka jiraatu taasifamee jira. Bara kana mootummaa gandaratti nu hundeessine kun akka salphaatti ilaalina. Warraaqsa guddaadha kun. Ammaan booda Oromiyaa sochoosuun hin danda'amu. Namni Oromiyaa nan diiga jedhee yaadu mootummaa 732 ol diiguu qaba jechaadha. Diiguu miti maqaa isaanii waamee hin danda'u. Uummanni keenya lafarratti utubamee jira. Kan kaleessa Haayilee Fidaanfaan ijaaramuu jechaa turan sun qabsaa'onni keenya ijaaramuu jechaa turan sun qabatamaatti gochaa qabatamaadhaan lafarratti ijaaramee utubamee jira. Kan uummanni keenya waajjira isaa cimsuudhaan hoggansa achitti ramadame cimsuudhaan hayyoota achitti gadisanii bu'an kana jajjabeessuudhaan lafa qabachuu qaba. Lafa qabatee jiruuf jireenya uummata keenya jijjiiruu qaba. Tajaajila uummata keenyaa dhugoomsuu qaba. Tarkaanfilee addaa akka qabaman hunda dhugoomsee badhaadhina gandoota Oromiyaa hunda keessatti dhugoomsuu qaba. Ce'umsa dinagdee olaanaa dhugoomsuu qaba. Kana paartii badhaadhinaatu godha. Mootummaa cimaa ijaarraa jennee kan dhaadachaa ture sana gochaa qabatamaadhaan paartiin keenya lafa kaa'ee jira jechuudha.